Ashamaa harka fuunee daawwattoota mayashow kun odeessa mayaati. Odeessa keenya har'aatiin barbaacha oduu fi odeeffannoo irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirra. Itti dhiyaadha. Gaazexeessaan oduu fi odeeffannoo sirrii ummataaf dhaleessa. Dhugaa barbaada ni mirkaneessa. Qoratee gabaasa. Akkasumas rakkoo dhokate ifa baasee hubannoo fi hariiroo hawaasaadha cimsa. Seenaan gaazexeessummaa seenaa barbaacha oduu fi odeeffannoo namootaati. Televezyiinii yookaan raadiyoonii fi intarneetiin osoo hin kalaqamin durallee namoonni waa'ee taateewwan naannoo isaanii beekuu fi fedhii guddaadha qabaachuu turan. Seenarraa akka odeeffannetti bifti gaazexeessummaa inni jalqabaa bara mootummaa Roomaa durii mul'achuutu himama. Kunis dhaloota Kiristoosiin dura bara 59 yeroo mootii Juuliyees Seezaar yoo ta'u, Juuliyees taateewwan hoggayyuu raawwataman ummataaf akka maxxanfaman ajaje. Maxxansi kunis aktaa durnaa jedhamuun waamamaa ture. Namoonni hedduun aktaa durnaa kana akka gaazexaa isa jalqabaatti ilaalanis jiraachuutu himama. Boodarraa oduun karaa barreeffamoota harkaan qophaa'anii fi agawaastonni babal'achuu eegalan. Jaarraa 15ffaa keessatti ammoo John Gutenberg maashinii maxxansaaf oolu kalaquu isaatiin oduu fi odeeffannoon saffisaan tamsaasamuu eegale. Gaazexeessaan yeroo sanitti marraa jalqabaatiif galaalchee ifaan ifatti beekame irra waliigalamuu baatullee qo'annoon hedduun akka agarsiisutti Daani'eel Doofiin gaazexeessaa jalqabaati jedha. Walumaa galatti gaazexeessaan oduu gabaasuu qofa odoo hin taane bu'uura hubannoo hawaasaa tokko ta'uutu odeeffannee jirra. Odeessi keenya kanuma sagantaa mayashow waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.